Harka fuuneen Oroo attam jirtu daawwattoota keenya bakkuma jirtan maratti nagaan keenya isinaa qaqqabu as miidiyaa Oromoo ODM jedhurraati kallattii tamsaasa kallattii kan qabnu keessummaa haaraa miidiyaa kanaatiif kan ta'ani obbo Aagumaa Baayisaa Beeraan toorarraa qaba daawwattoota keenya filannoo isaatiin sirba Yoonus Abdullaahi naagachennaan isaan jalqabne baga jiraatanii warri soomanarraa kabajarra turtanis baga gammadanii baga ittiin isin ga'ee rabbii keessan jecha keessummaa koo kanaa wajjin marii yeroo gabaabaa taasifnaa obbo Aagumaa Baayisaa Beeraa toleette miidiyaa Oromoo miidiyaa ODM irratti dhiyaachuu keetiif maqaa daawwattoota kootiinanii guddisee si galateeffadha. Galatoomi beekan atis naafeeruu keetii fi miidiyaan kunii miidiyaa dhimma Oromootii fi kaayyoo Oromoo irratti hundeeffamee hundumaa caalaa dhibee Oromoo rakkina Oromoo maaltu rakkoo jira maaltu immoo bal'oo jira eessaa tana baasuudhaaf kanuma wanta ta'eef asirratti na dhiyeessuu keetiif baay'een si galateeffadhaanis. Baay'ee ulfaadhu gaa obbo Aagumaa namoota biyya alaa kana keessa jiru keessaa namoota yeroo baay'ee controversial ta'an keessaa itti ramadamta ana dabalatee jechaadha. Namoota social media irratti ba'anii waa dubbatanii waa sochoosan namoota illee walitti buusan keessaa itti ramadamta yeroo tokko tokko social media irratti ergasii hordofuu jalqabe ani wantoota tokko tokko wanta arguutu jira isa qaama haasaa keenya keessatti booda fiduu hin dandeenya ta'a. Darbee immoo nan yaadadha biyya keessa taa'ees miidiyaa tokko gadaa moo maala jedhu baatanii marii wanno isin gootan illee si hordofaan ture yeroo dheeraadhaaf miidiyaa koo irratti isaatis toleette dhiyaachuu keetiif hedduun si galateeffadha obbo Aagumaa. Gaaffii koo jalqabaatti seenuun dura maaliif waa'ee seenaa qabsoo obbo Aagumaa Baayisaa Beeraarraa hin kaanu? Obbo Aagumaa Baayisaa eenyu dhalataa eessaati eessa ture har'a eessa jira kana daqiiqama tokko lama gidduutti utubbiif nu goote baay'ee natti tola obbo Aagumaa. Fayyaa ta'e beekan ani Aagumaa Baayisaa Beeraan jedhama kanan dhaladhee godina Wallagga Lixaa Gimbiyaa Uraajjaa yookaanis immoo Boojji Coqorsaati kan itti dhaladhee sana keessaa immoo Dongorosoo jedhama. Kutaan itti dhaladhee achi keessatti dhaladhee guddadhee mana barumsaa tokko hamma afuriitti Ayirrattan baree Ayira Jarman Mishinii boarding school achittan baree isa sana booddee immoo egaa Boojjittan baree Boojjirraa ka'ee immoo Laqamteettan baradhee utuu Laqamte jirruuti egaa mootummaan Haayile Sillaasee galagalee jechaadha bara 74 jechaadha kuni. 1966 akka Itoophiyaatti which is akkas ture. Innaa kana keessatti egaa yeroo sana keessatti dhalootumaan nuti abbaan koos haati koos Oromoo qulqulluudha obboleessi koos kana keessa qabsoo kana keessa waan guddaa hojjetee Addis Ababa Yuunivarsiitii. Kanuma keessa egaa Oromoo maa keenyaan sabboonummaadhaan haaluma sanaan afaan Oromoo malee waan gara biraan beeknu afaan Amaariffaa dubbachuudhaaf illee mana ishee teenyee innaa buna dhuguudhaaf jennellee nutti kolfu kanaaf baay'ee sun hundumtuu naashinaalizimii nu keessatti uumaa deeme sabboonummaa. Sana keessatti egaa Laqamteetti ani Ma'issoon keessan ture. Mallaa Itoophiyaa Soshaalist Muuvment kan jedhamu sana ture. Sana keessattis immoo faayidaa Oromootiif argamu sana obbo Haayilee Fidaatiin structuring sun banamee kan wanni ta'edha. Yeroo sanatti kaadiroon adda addaa namoonni akka Haayiluu Garbaabaa fa Laqamteen turanii isaan sun egaa warra kaadiree mootummaa turanii kana keessa darbee immoo namoonni akka namoota baay'ee turan jechaadha. But anyway kana keessa ture sana keessatti hidhamneerra reebamneerras qabalee soostii kan jedhamu Laqamteetti akkas ture.
sanuma keessaan guddannee sana booddee egaa gara Finfinnee akkuma isaatti hiikamnee dhufnee dhiigoon sun nu keessatti guddatee jechaadha. Reebamuu, dhiitamuu sun hundumtuudha. Kanaaf harka laannu jennee illii sana keessatti guddannee qabsoon sun immoo garmalee guddachaa deemee egaa obboleessi koo amma lubbuun hin jiru inni biraanchii afurtu turanii yeroo sana keessa OLF ijaaramee Addisababa Yuunivarsiitii ta'anii kan dizaayinii godhanii obboleessi koo West Kimfii sanarratti koomaandarii ture, ajajaadhaa fi rikuruutarii ture. International Organization hojjetu malee waan baay'eedha karaa dhuma haala adda addaatiin. Karaa gara biraadhaa immoo karaa kutaa West Istiidhaa akkuma kana ture. Isa kana egaa detail information isaanillee egaa caaffata obbo Ibsaa Guutamaa Prisoner of Conscience keessa irratti kan barreessantu jira gara chapterii gara dhumaa irratti the four leaders of the Oromoo National Liberation Front responsibility accountability fudhatanii kan liidii gochaa turan sana keessatti eenyu akka ta'e hin argama. Sana ture jechaadha. But anyway sana keessa utuu jirru egaa yeroo obboleessi koo almost mariidhaatti gaawwanni ta'e obbo Abiyyuu isaa obbo Ibsaa Guutamaatti namoonni kana fakkaatan. Namoonni naashinaalistoonni karaa gara biraa immoo namoonni akka Nadhii Gammadaa fa'aa Jamaarroo Baree fa'aa isaanii qabsoo keessa turanii egaa gidduutti ani akka isaatti karaa argadheen ba'ee karaa Keeniyaatti haala sana ture jechaadhaaf hin jedhe kana fakkaata raafilii wanti ture. Baay'ee galatoome dhugaa. Amma kan jirtu biyya Ameerikaa keessa miti? Ameerikaan jiraadha. Ulfaadhu obbo Aagumaa. Mee qabsaa'ota yeroo sana maqaa dhooftu sila Dr. Hayilee Fidaafaa jetteetta, obbo Abiyyuu fa'aa jetteetta, namoota biyya alaa kana jiranis maqaa tuqxeetta. Qabsaa'ota yeroo sanaa keessa kan lubbuun hin jirre utuu har'a lubbuun jiraataniiru ta'e, utuu lubbuun turaniiru ta'e yoona rakkoon Oromoo, rakkoon Impaayera Itoophiyaa, rakkoon Baha Afrikaa jijjiirameera furameera jettee liideroota gurguddoo dhabne jettee ati yaaddu eenyu faadha maaliif? Akkuma kana immoo yeroo amma dagatamaniiru Oromoon isaan dagateera. Kabajaa isaan qaban irraa hir'ateera. Oromoon isaan irratti ijaarame nama jirtu nama yaadatti yoo jiraatte gaaffii koo itti aanu naaf ta'u. Baay'ee galatoomi beekan irranaa kun gaaffii gaariidha, gaaffii dinqiidha, baay'ee waan namatti toludha. Gaaffii kana deebisuudhaaf warri living witness warri jiraatanii har'a kana dhugaa ba'uu danda'ani lubbuudhaan jechaadha. Jireenya utuu hin ta'in lubbuudhuma warri jiran. Lubbuu foontu gargar hin baane. Obbo Abiyyuu jira, obbo Ibsaa Guutamaa jira. Isaan kun they are a living witness. Isaan kana keessa warri lubbuun darban immoo har'a utuu jiran utuu jedhamutu ta'e obboleessi koo waan inni obboleessa koo ta'eef miti. Obboleessi koo fi almost elders, those are highly skilled, warri educated at Addisababa University gaafa dizaayinii alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana akkamittiin akka isaan baasan seenaa baay'eetu jira sun yeroo gara biraa sun eenyu akka dizaayinii kana pictorial view kana hundumaa qopheesse akka dhiyeesse san hundumaa gaaf tokko haasawwan. Anyway, Hayilee Fidaa utuu hin duune ta'e har'a seenaan Oromoo fagoogaa tokko jedha. Jeneraal Taaddasee Birruu utuu hin duune ta'e seenaan Oromoo har'a iddoo gara biraa gaata. Jaarsi obbo Alamuu Qixxeessaa he is my best friend, nama kabaja isaaniif qabu. Akka nama wucoof jala kaa'ee yeroo baay'ee anaa wajjin footoo wajjin 5-4 wajjin ka'e isaanii. Isaan kun utuu jiraatanii seenaa gara biraa ta'a ture. Hawwasayyaan gaataa. Namoonni akka Nadhii Gammadaa fa'a, namoonni akka Jamaarroo Balee fa'a, warri kun utuu jiraatanii har'a seenaan Oromoodhaa gara biraa ta'a. Garuu waan tokko yaadadhu, waan tokko du'a akka namaatti foonii fi dhiigaaf lafee qabaatanii dhukkubuun itti dhaga'amu. Yoo duune garuu dhalootatu jireenya gaarii argata, bilisummaa argata jedhanii of kennan. Of hin qusanne jechaadha. Faayidaadhaafis wanni hin taane jarri kun. Garuu utuu jarri kun jiraatanii maaltu ta'a kan jedhu sanarratti it is a very miraculous. Waan dinqiitu ta'a jechaadha. Kanaadha kanan asirratti hubachuu barbaadu. Garuu warri jiraatanii akka hin jiraanne ta'anii kan jiran.
warra du'an iyyuu wayyatu. Utuu jiraata akka hin jiraatan ta'anii kan jiraatan namoonni akka obbo Abiyyuu Galataafa. Namoonni akka namoota gurguddaa jiru namoota akka obbo Tasammaa Nagariifaa isaan illee irra jiruu isaanii beeku isaan biyyattan dhiisee qeensi isaan irraa buqqa'ee mana hidhaatti. Obbo Abiyyuudha obbo Tasammaa Nagariiti. Akkasuma namoota 4-5 kan ta'an qeensa fayyaatti irraa buqqisu piinsaadhaan kana keessa darbanii warri jiraatan warri jiru. Isaan kana naa yaadannu waa'ee har'a Oromoonni maallaqatti charaacharamee ittiin wisdom mataa isaanii ijaarrachaa jiru. Di'i namaadha. Namni 84 du'eetti reeffa fuudhaa waalaati manatti deebi'aa jedhamee itti ajajama. So and so such warra akkasiitu liiderii ta'uudhaaf sanarratti kampeeni gochaa jira. Har'a Oromooni jaalala beekumsa tokkummaa jabina isaa hundumaa dhiiseeti nama individual jala shubbiseeti reeffi namaadha akka tiraashiitti darbatamee karaarraa xaragaa yookaan owwaalaa galaa manatti kan jedhamu. Instruction akkasii hambulu ta'e Oromoo. Oromoon nama jireenya isaa ajajjee bulchee biyya isaa irraa tabbaa ta'e jiraachuu danda'utu qabsoon karaatti naaffatee akka kan ta'e jecha. Kanaadha buleessa kan ibsitu. Baay'ee galatoomii mata duree ani itti aanee kaasuuf ka'e tuttuqxeetta. Erga qabsoon suni hooggantoota jajjaboo sana dhabee booda qabsoo dheeraatu taasifame yoo haa xiqqaatu warra lubbuudhaan dhabne jirra akka Jaalladhii Gammadaa kumaatu jettee hayyoota xobbeetti ciccitan utuu barnoota ammayyaa baratanii utuu ittiin hojjetiin utuu ittiin fagoollee kaanii kichuutti diinni kute iyyuu maqaa dhufteetta. Mee obbo Aagumaa qabsoo Oromoo kana maaltu quucarse jetta ati akka xiinxala keetti akka nama baroota kana keessa hamma ta'e umuriidhaanis keessa jiraate argitee beektu tokkotti har'arra immoo teessee har'a biyya Ameerikaa kana teessee bara dijitaalii jiru kana keessatti bara itti miidiyaan waa baay'ee hojjetu kana keessa teessee maaltu qabsoo Oromoo quucarse jetta yeroo baay'ee yeroo atiitti miidiyaadhaan laayivii galtee eekamtu dallantuun argaafan kana si gaafadhe waatu si keessa jira torii waan komattu qabda ta'a fakkaata kanaafi waan yerootti galma ga'uu dideetu galma ga'uu gaafa ni dhiisu si eekamsiisee si duchiise ta'a yookaan immoo dantaa biraa qabda ta'a hin beeku. Garuu walumaa galatti maaltu qabsoo Oromootti danqaaf danqaraa fidee hamma ammaatti Oromoon atamma jettu kun guyyaa adii hamma har'aatti amma kaleessaatti du'ee bakkeetti akka inni gaggatamee duuti namaa lakkoofsa lakkaa'uu bara itti ta'e keessa jira. Keessumaa duuti Oromoo lakkoofsa lakkaa'uu qofa ta'e. Lakkoofsa amma kana dhume amma kana du'eedha. To that extent in salphate baay'ee salphate duuti lubbuun ilma namaa ilma Oromoo. Maaltu kanaan nu ga'e jetta obbo Aagumaa? Galatoomii kan wanni kana hundumaa gaaffii amma na gaafatu kanaan nu ga'e sobatu iddoo dhugaa qabata. Yeroo sobni iddoo dhugaa qabatu soba jechuun akka amantiittis akka gara biraattis soba jechuun diiguu, cabsuu, bal'eessuu, dhabamsiisuu sobaan immoo of tuuluu utuun hojjetin immoo akka nama hojjete of fakkeessuu hattummaa shiftummaa kana hundumaatu iddoo sana qabate jechaadha. Iddoo dhugaa. Kanaaf har'a Oromooni dhugaa saa iddootti deebisuudhaa fi ofii isaatiif filmaata dhugaa gochuu qaba. Nama jala deemuu hin qabu Oromoon. Maali jechuu kooti kuni dhugaadha. Biyyi tokko sabni tokko liidarii qaba. Liidarii isaa sana immoo check and balance gochuun barbaachisaadha. Kanan gangoonetti waan hundumtuu jecha namni tokko dubbateeni waa'ee qabsaa'otaa maqaa tuttuqee fi qabsaa'ota fakkaatee fi yookaan maqaa qabsaa'ota warra kufanii kaasee dubbatee fi waan sun isa qabsaa'aa gochuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon har'a in a millions qabsaa'ota hedduu qaba. Qabsaa'onni kun immoo maal ta'uu qabu? Walii wajjin common sense uumanii wal wajjin haasa'anii kan isaan baasuuf kan isaan baafne. Kabajaa walii wajjin haasa'anii deemu malee tokko duukaa akkuma warra maarri jette mangaasa jirsan jala naanna'anii adeemanii
Inna deemu ta'e akka nama sangaa qaluudhaaf soogidda jala qabanii dhaqanii morma akkas deemaa jira Oromoon jecha. Kana waldhaalu duwwaa mootuun ta'in immoo har'a qabsoon Oromoodhaa biyya keessaatti adeemaa ture. Deebi'eet immoo warra bakkeedhaa jireenya gaariidhaa fi mindaa gaarii akkaataa itti hojjetan akkaataa itti nama goomsanii nama gurguranii jiraatan isaan sanatti gurgurame jecha. Kana jalaa ba'uu dadhabe Oromoon. Haqasaa akkamittiin eeguu akka irra turettu utuu du'aa jiru ammallee utuu du'aa jiru utuu qabsoodhaaf ergamaa jiru qabsaa'ota ana jalatti ijaaraman nama 6,000 dhabe isaan kana utuu ilaalu anka kaan galaa bilisa Oromiyaa malee maal sun haala ittiin mindaa ijaarrachuuf dubbatamu Oromoo isa gowwaa kaan immoo of jala oofuuf kan haasa'amudha jechuudha. Kanaan bitamuu qabu Oromoo. Oromooni bilisaaf adeemannaa ta'e bilisummaa san akka itti adeemu akka itti galma ga'u eenyu wajjin akka adeemu gargar baasee hubachuu qaba. Kanaadha kan rakkoo kan ta'e. Har'a keessa deebi'annaa waan tokko dubbachuu barbaade dhiifama naa godhi maqaa namaa tuqeennaan dubbadhe illee ani waan tokko shakkiin qabanii dhugaan keessan ture wanta ta'eef. Fakkeenyaaf Sisaayee Ayyaalaw ilma Amsaalaqaa Ayyaalaw har'a Leencoo baatee ofiin jedhu ana isa obboleessa isaa Yoosef Ayyaalaw kan jedhamu yeroo tokkicha biyyaa ba'an Naayiroobii wajjin ture isaan tiikaa kaampii turanii ani Greenview Lodging ture United Nations achitti accommodate na godhe isaan kana Muhi Abbaa Jibil Muhammad Abbaa Jibil isaan kun waliin turan Muluu kan jedhamu gurbaa Booranaa tokko waliin turan jarri kuni maaltu ta'e Oromoonni xaliila dhugaadhaan adeema malee waan adda addaa advaanteejii barbaachamu gurbaa sana yeroo sana jalqabni wal dhabne maalin Oromoon jedhe har'a Oromoon Islaamaaf Kiristaana qabu qabsoo Oromoon geggeessaa jiru bilisummaa walabummaadhaaf Oromoo biyya isaarratti abbaa gochuudhaaf kaleessas har'as kaayyoon ganamas sana ture achi dhaqee advaanteejii argachuudhaaf Oromoon Islaama malee Kiristaana qabdu jedhe. That's where the conflict starts between me and the Sisaayee Ayyaalaw. Kanarratti waan baay'ee ture hanga balaa cimaa ture. So maaltu ta'e kana booddee an Arisiidha ummata Arisii Islaamota fuudheeti maqaa imaanotii waliin rukutuutti ka'e. First of all ummanni Arisii they are wise people. Ummatan gaarii ummata nagaa akka isaan ta'anii an dhibbatan mirkaneessa kanarratti rakkoon qabu. Garuu Arisii rakkoon jiru tokko maal sitti fakkaata? An Oromoodha jettee ati lafa keessaas bahi eessaa dhufi Oromoodha jedhee jalsi qaba. Sun dhaqee bobaasaa sana uree keessaa ba'a jecha. Har'a Sisaayee Ayyaalaw eenyu jettee ijoollee baaleennaa gaafatte amma Sisaayee yookaan immoo Leencoo baatee ofiin jedha. Ijoolleen baatiidhaa ijoollee nama 24 caalu. Nama beekamaa nama fira waaqoo guutuu fa'i isaan kun. Haayile Sillaasee nama kana Amsaalaqaa Abbaasaa itti guddiseeti akka itti wanni ta'e. Innaa gaafatte no miti Arisiin misira baastee dubbasta. Kanaafi har'a namni kun deeme biyya kana keessa wajjin hin turre. Guyyaa tokko peenii baasee hin beeku gargaarsa qabsoo adda bilisummaa Oromooti. Nuti hamma obbo Abiyyuun yeroo chapterii United States keessa yeroo ijaaraa turanii from 1994 all the way hanga gaafa wanni ta'anii yeroo sana keessatti maal gochaa ture inni Arisii Minisootaatti ijaareetti against obbo Abiyyuu kanarratti rikruutii gochaa ture. Guyyaa tokko peenii gargaarsa qabsoo adda bilisummaa Oromoo wanni ta'e gaafa eventii tokko ta'e arraba dheereffatee wanni ta'e achi nyaatee achi gammadee galaa ture. Har'a ilaali waggaa hammanaa ture kana keessatti waan hundumaa waliin rukutuudha. Gaafa fedhe abaaboo fakkaachuudha. Gaafa fedhe immoo ODM ofiin jechuudha. Lafa ittiin advaanteejii argatu sana warra akkasii wanni ta'aa turanidha jechaadha. Kuni isa duwwaa miti. Juhaar maal hojjechaa ture? Juhaari gaafa Thailanditti erganii OPDO recruitii godheeti Junadisaa dhoofateetti erge. The talent generation akkamittiin akka guddisan kana wanni ta'anii. Namoota akka amma eenyuun Heenok Gabbisaafa isaan kana hundumaa OPDOtti erge. Scholarship wanni godhanii. Eenyu Iskeel Gabbisaa wajjin laqamteetti guddeen wal beenna. Waliin turre. Guyyaa tokko adda bilisummaa Oromoo gaarii jedhee hin dubbanne bara isaa keessa. Kan inni adeemu maalin abbaa duulaa arreenjii godhee fi gaafa inni waa'ee caatii gaafa maaloo jedhee Michigan dhaqee peepar isaa katabaa isaantu wanni ta'a ture.
guyyaa tokko he never say anything against the OPDO. Waan adeemaniif addi bilisummaa Oromoo lafanni itti badu, lafanni itti kufu, lafa kana keessatti eega dhaabna addi bilisummaa Oromoo meeshaa bitee booda sana keessa waa argachuu. Alaabaa kana immoo akka bakakkaa fagootti sodaatu. Alaabaan kun ijuma isaanii jaamsatti ta'e I don't know. Kana rakkoo cimaan jiru. Alaabaan kun nuufi jireenya keenya yoo duune ittiin owwaalamna. Nurraa ifa, nurraa akka warqee calaqqisa reeffa keenya irraallee. Eenyu akka taane nuyi himaa jechaadha. Yoo jiraanne immoo ija keenya guiding principle keenya isaan adeema. Oromoo addunyaa irratti kan baasee beeksisa alaabaa kanaadha. OPDO'n alaabaa kana akka inni baduu barbaade. Maaliif yoo ilaalte ija keenya jaama wanta ta'e. Isa kanaadha rakkoo inni cimaan jiru malee qabsoon adda bilisummaa Oromoo waaqoo guutuufaa dhugaadhaaf qabsaanii mirga Oromoo dhiitama Oromoo irra jiru irraa buqqisuudhaaf nadhii gammadaafaa Jamaan Roobaleefaa qabsoo dhugaatiif itti wareegamanii Elemoo Qilxuufaa kanaaf har'a garuu warra qabsoo kan hijackii godhanii yoo tole garaa isaaniiti. Alaabaa adda bilisummaa amma dheengadda interview tokko irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo of duuba kaa'eeti ani PPdha jedha. Akkamitti ta'a kun? Alaabaan adda bilisummaa Oromoo jechuun chaappaa dhiigaan dhiiga gootawwaniin chaappaa itti maxxanfamee dhiigni sun yeroo hundumaa golden isa kanattu akka sanree akka ija biiftuudha ifa sobduu karaa booddee waraana sobduu karaa fuulduraa waraana kanaaf dhaabbachuu hin dandeessu of duuba keessa fakkeessuudhaan Oromoo gurguruudhaaf warra istiraatejii sana fayyadamanii. Addi bilisummaa Oromoodha alaabaa kana baattee abbaa fedhe jala jiraachuu hin danda'u. Uummanni Oromoos alaabaa kana kan qabate maallaqaan bitamee yookaanis immoo waa kennamee kana baadhuu deemu hin jennan. Dhaloonni dhalatee hundumtu alaabaa kana mormatti fannifatee deema. Uffatee deema. Maaliif? Kuni dhiiga veenii namummaa namaa wajjin imbiriyoo namaa keessatti wajjin guddatee kan dhalateedha alaabaan kun. Dhiiga jechaadha. Kanaaf OPDO'n millions of maallaqa investiti gooteet alaabaa kana balleessuudhaaf alaabaa ishee ol kaastee deemu. Alaabaa ishee irra deemu. Dhoqqee keessa hin gubanii balleessu uummanni Oromoo. So that's the difference. Kanaaf har'a warri garaa isaaniif adeemanis warri sobaan qabsoo kana laammisheessuu barbaadanii qabsoo kanattu seefiidha. Tokko tokkoon gilgilcheetu alaabaan kun gilgilcheetu badii isaan hojjetaniif guyyaa tokko justice dhiyeessa. Kana jalaa bahuudhaaf utuu hin badin balleessinaadha. Sana rakkoo inni cimaan jiru. Kanaaf uummanni Oromoo maal ta'uu qaba jenne? Uummanni Oromoodha. Maal ta'uu qaba obbo Aagumaa kiyya yeroo dhaamsa gara dhumaattan fidadha Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu gaaffii kana gara dhumaarran sii fida. Iddoo ati amma maqaa aktiivistootaa tuqxe irratti gaaffii tokko deebisee si gaafadheetan gara xumuraatti illee deemuu danda'a. Warra tamma maqaa dhoofte kun aktiivistoonni miidiyaa hawaasaa irratti ba'an keessaa fakkeenyaaf warra akka Jawaar Mohammed kun dabalatee Isqeel Gabbisaati jettu, Enook Gabbisaati jettu namootiin ati maqaa dhooftu kun hojii isaan hojjetan hojii aktiivistummaa hojjetanii hojii sana keessatti immoo miidiyaadhaan waan Oromoo kanaa galvaanaayiz godhaniiru jedhee amana uummanni keenya ol kaasaniiru Oromoo kana afaan adda addaatti fayyadamanii akka koomunitiin addunyaa kun dhaga'u godhaniiru jedhama. Dirqamatti ilaalcha isaanii qabatanii jiraachuu hin danda'ani. Dirqamatti aayidooloojii adda bilisummaa Oromootti amanuu qabu turanii jarri kun. Maal ta'a yaada qabatan sana qabatanii Oromoo keessaa yaada aayidooloojii biraatiin bahuuf mirga guutuu ni qabu jedheen abdadha. Haa ta'u malee yeroo isaanii waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo isaanii waa'ee adda bilisummaa Oromoo jiraachuu hawwaniyyuu hin turre jetta. Amma immoo dhiyeenya kana immoo kan nuti argaa jirru waa'ee guyyaa goototaa kabachiisuudhaan OMN yeroo darbe kana waan ajaa'ibaa kabajaa guyyaa gootota Oromoo akka haala gaariidhaan kabajee kun egaa Oromoo aktiivistii kana godha jennee abdannaa. Ammas immoo biyya alaa kana keessatti warra akka Isqeel Faasii waan gara hiree murteeffannaa gara maali laangweejii abaa'oo kaleessaati kan isaan dubbataa jiran. Kun daba maal qabaa? Maaliif akka dabaatti sitti mul'ate isiin akka obbo Aagumaa Baayisaatti? Maal ta'a ijoolleen kun hojii gaggaarii hojjetaa waan jiran fakkaatu jechuufan.
baay'ee gaariidha. Ilaali asirratti waan ilaalu sura jimee seenaa nama tokko tokkoon tuttu keessatti deebi'a gaafiif na gaafate. haa ta'u. Iskeel gabbisaa yeroo laqamteen turte yoo warbayyoo cheerchii keessaa warri mazmuunii zambarannaa jira keessa dhattee piyaanoo taphachuu yaaddi. Piyaanoon beektu akka taphattu. Yoo qeessiin immoo woordii haaraarra piriichii godhee baay'ee bor immoo isa ta'uudhaaf wannidha. Waan hundumaa ta'uudhaaf atattamti iskeel gabbisaa. Jibba isaa qabaadhee miti jedhama. Maal jechuu kooti kun? Laali gaafa OMN asii ka'ee washabaa rukutee asii ummata kutaa tokko duwwaa walitti qabanii amantiidhaan wanni ta'anii yeroo wanni ta'anii isa sana keessatti argamuudhaaf beekamaa ta'uudhaaf Professor Iskeel Jawaarillee isa of jala qabuudhaanitti dhaloota Wallaggaa wanta ta'eef isa kanaan waan baay'ee afuufan sana keessatti Jarmaniitti, Noorweetti, Swiideniitti eessatti waan qabsoon adda bilisummaa Oromoo lafeedhaaf dhiigaan caccabsee qabsoo sana gara fuulduraatti oofe caalaa bira darbanii of agarsiisaa sanarratti bobba'anii jechaadha. Maal ture diriimiin isaanii akka namaatti hinnaadhaan. Pireezidentii Impaayera Itoophiyaa sana yookaan immoo pireezidentii qabsaa'ota Oromoo bira darbanii qabsoo adda bilisummaa Oromoo bira darbanii take over power Oromoof jalatti bushuu sana ture diriimiin isaanii. Popularity akkasii ijaaraa ture. Uummanni Oromoo inni gowwaanis inni beekaanis inni beeknes hawwii bilisummaa kan qabus utuu beekinis utuu beekus hareetti kennaa ture maallaqa isaa. The first day gaafa isaan Atlantaa jalqaban condemnation jara kanarratti katabbiidhaanis miidiyaanis dabarse jarri kun foundation qaban. Foundation qabsoo Oromoodhaa if they are really qabsoo kana ta'uun na ta'e instruction qabsoo adda bilisummaa Oromoo sin hogganaaf sana wajjin qindeeffamee deemu qaba. Asii deemanii Asmaraa interview Isaayyaas bira yeroo deeman hin beeku waan hojjetan. Jawaaris waan beektuuf achitti gadalii waan galtu hin nanne. Maal jette achi dhiyeesseeti jaalli Daawititti bilbilee iddoo fagoodha maaloodha nu jedhe Daawit ishee jiniin haasa'u. I know him personally. Dhugaasitti mul'annaa ta'e. Fakkeessaadha. Fakkeessaa ittiin uummata Oromoo burjaajessu. Qabsoon qeerroon Oromoo eenyu akka jaare seenaa qeerroodha. Warri mana hidhaa keessa linguistii ta'anii jiran namoonni akka Yaasoo Kabbabaa kan kana fakkaatan gootuwwan ijoolleen Oromoo include yourself eenyu akka jaare hin beektu hin beekus uummanni Oromoo. It was hijacked. Eenyuun hijacked. Maasteroota isaanii warra OPDO jinqindeessaniiti share wisdom sanarratti the three triangular isaan kun Lammaa Magarsaati Abiyyi Jawaari sadii ta'anii architecture cimaa ta'aniiti isaan kana jalatti immoo yeroodhaan daftee keessaa baate malee isheen haftee taana isaanuma keessa turte isheenis isaan kana ta'aniitu they want to take over eliminate adda bilisummaa Oromoo gochuudhaaf sana ture strategy isaanii. Strategy number 1 namtitti Jawaar argobbaa kan akkatti gashanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo tuwisan. Maal jechaadha kun? Alaabaan adda bilisummaa Oromoo alaabaa eenyummaatii fi onnee Oromoo ta'ee fi Oromootiin goomsuudha isatti wibna achi keessaa dhufe abbaa qeerrooti jenna akka jedhanii gashanii. Uummanni Oromoo inni gowwaanis inni beekaanis inni beeknes boroo har'i bor miti boritumaa tokko tarkaanfanna adeemsi keenya galmi keenya garuu qabsaa'onni keenya galaniidha jedhe utuma beekanii warri kaan harka ruutanii jecha. Sanaa fi poleessa wanti ture waan seenaa guguddaa garuu waan Jawaarisa ta'e eenyu Isqeelisa ta'u warrootan gara biraas waan isaan dhiibbaa Oromoo irratti hojjetanii keessumaa Jawaar waan inni hojjete badii inni hojjete qabsoo adda bilisummaa Oromoo irratti lafeedhaaf lafee gootoowwanii bal'eessuu sana irratti waraana adda bilisummaa Oromoo dhuguma namni tokko dhiisi waa'ee naashinaalizimii Oromoo waa'ee adda bilisummaa Oromoo dhiisi Oromoo ta'e qabsaa'ota waraana adda bilisummaa Oromoo shiftaadha hiikkachuu qabu kan jedhu namni suni dhuguma Oromoodha. This is a serious question. Uummanni Oromoo kana of gaafachuu qaba. Gaaffiin sun eessarraa ka'e qabsoo adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromoo eliminate gochuun sun immoo eessarraa gara eessatti adeema? Eenyuun empower gochuudhaaf adeema? Shifta adda gala keessa jira. Hidhannoon hin barbaachisu. Oromoon bilisoomeera kan jedhamu suni orientationii OPDOdhaan fostered ta'e.
sun must have been eliminated ta'uu qaba wanti sun. Kana baatteeti qabsaa'ota dhiiga isaaniif lafee isaanii wareeganii har'a ifa waa'ee Oromoo jedhamu sanayyuu akka inni jiraatu godhanii diinatti sarreendee gochuu isaanii hojjechaa turan jawaadha. Iskeel Gabbisaafa even include Gammachis Dastaa. Dhagee haqqiin sitti maan. Gammachis Dastaadha nuti gaafa inni biyyarraa dhufe Atlaantaatti fuunee kan settle diigoon achirraa baannee cheerchi Luutiraan geesse kan waan hundumaa wanni ta'e. Sigalee kuni maqaa qabsaa'otaatiin maqaa beekamtoota qabsaa'otaatiin tarkaanfatanii laga ce'uu barbaadanii intala baaroo tumsaa fuudhu isa akka dhufee na gaafate. Fuudhii itti haati intala kanaadha haati naasisee na gaafatte. Maal naan jette obbo Aagumaa naan jette. Sigalee ani fuudhii isin jedhu akka barbaadde garuu. Dhaga'i. Tasfaayee kan jedhamu amma Waattolee fi Chicago jira. Tasfaayee waggaa dheeraa wal beena Naqamtee jalqabne. Tasfaayee dinagdee. Inni jala taa'eeti haadha intala kanaa wajjin waliin rukutee hidhee fuutu malee intala baaroo tumsaa maaloo waaqaaf lafattu gadi bu'ee wanni ta'a fuutu malee. Qeessi Tasfaayeen akkas naan jedhe akkama godhe dhimma mataa keetii keessa hin jiru ani ittiin jedheen. Laali. Cheerchi kanatti cheerchi Oromoo Atlaantaa jiru. Damoozi 3,000 kennameefi. Lutheran Churchiin immoo no Methodist Church tokko gargaarsa gaafan kan immoo horii argannu kan immoo ijoollee Jibuutii jirtu Keeniyaa jirtu ittiin gargaarra jennee jaarsolii qabna. Isa kanaan wanni taane eega jaarree booddee sun seeraan gara biraa. Over a year horiin sun walitti qabame nyaatee lubbuutti qabee gaafan jedhu fiidii horii sana gaafan jedhu cheerchi kana baqatee ba'ee. Kana koppii isaa Ethiopian Evangelical Church makanishiif ergeera. Lutheran Church of German isaaniif ergeera. Kana hundumaa qeessa malkaamuu quba qaba. Qeessa Tasgaraayir quba qabu. Badii kana hojjeteeti har'aas gadi ba'ee doktorii maaloof hin jedheeti gaafa maaddiidhaa fi wanni iji wayyaan ejjin Geetaachoo Asaffaa fa'a ijji maaddiirra taa'e warra dhagaa guurtee akkasitiin makiinaa karaa irratti caccabsitu. Mootummaan akshanii irratti fudhate seeraan likkiidha. Qabsaan hundumaa kan irratti qonci kana qabatanii jiru hundumaa. Kana kan gochaa ture. Faayidaa argatee ittiin the Southern Baptist Churchidhaaf Lutheran Church horii irraa haree kana irratti dhaqee kolleejjii lafi wayyaaniin laattee fi waa'ee dhimma Oromoon irraanfatame jecha. Eessa Waaqayyo daaraa keessaa kaasee nama isaan godhee sana irraanfate Oromoo irratti hojjechaa jiru jecha. Wisdom mataa isaanii. Anamman waa'ee Jawaar bichaa miti. Gammachis Dastaa exactly he did what Jawaar is doing now. Jara hattuu karaa jinne isaan jin shaampiyoon ogee keessa taa'eeti gaafa qabsoon dhiibee as ba'u. Lammaadhaaf abiyyi gidduu dhaabbateeti architecturii qabsoo kanaaf godhee wanni ta'e. We never forget that. Wanta ta'e isaanii hin irraanfatu qabsaa'onni loltoonni adda bilisummaa Oromoos kan hundumaa seenaa kana hin qabu. We share all this evidence. They know that. We know that. Kanaafitti hattuu baay'ee jirti wanta ta'e. Hattuun kun immoo balaa keessa waan buutuu fi karaa danda'ame shira adda addaatiin qabsoon kun akka inni laammishaa hojjechaa jiru jira. Yoo fedhan fira fakkaatu as gadi ba'anii. Amma dheengadda dambirooloo turteedhan. Ana Waaqayyoon na ergee abjuu keessatti mul'atee maaloodha jirti. Hattuudha. Annu kuma sitti maa beekan. Ani dhugaa koo sitti maa bara. Waaqayyo maal ishee addanaa bakkeedha horii guurtee sobdeeti dhattee ummata Oromoo goomsiteeti qabsoo isa dhiigina gannammaa jiru. Utuu dhuguma nama taate akkas nama Waaqayyotu taate kana hundumaa karaa dhugaatti maaliif ajjeestu? Bari Gammachis isaa nama dambiroollooti. Abbaa isaa keessa guddinaa tumsaa fa'itu karaa irraa qabanii fuudhanii nama godhani. Aduwaatti erganii kibli sadii maa ofii baree wanni godhanii. Na kana irraanfatame. Seenaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo seenaa foundation isaa eenyu jechuu kan danda'e. Qees guddinaa tumsaa fa'a. Dhala Oromoo bakkeedhaa qabanii technical school gashu. Oromummaan waan haa guddatudha. Kana hojjechaa turan. Seenaa kana keessatti immoo hattuu baay'ee aangoof kan fiiddu immoo waan qabsoo kana deeggartu fakkaata waan baay'ee waliin rukuttee keessa deemu looti. Sanatu hin qulqulloo. Kanaaf Oromoo of qopheessuu qabaadha. Dhugaa nama maal si fakkaata? Namni tokko amma dhugaadhaan xiyyitiitti qabanii siru kunnaa yookaan sobinnaa jedhan na'u ani dhugaatti amantee naa akkasii bara.
Iyyitiin sun yoo sirgute ate duutellee dhugaan hin jiraatu wanta ta'eef dhimma qabu. Hattuutu guutte hattuu garaadhaaf jiraata. Amma OMN gaazexanyaa kan jedhamu tokko eenyutti fiqaadee kan jedhu maalinni Liizerlaand keessa jirtu. Looks like a pork face. Namallee fakkaattu. Lafa deemu mana namaarra deemtee nyaatteetti waan adda addaa interview nama gochaa turte. Ani nama akkasiin jaalladhu. Sigalee namni tokko ejjennoo onne has to have his own yaad. Akkaataa itti dubbatu dhugaatti dubbatu. Dhugaan yeroo hundumaa cimina intensity cimaa seekan. Yoo dhugaan qabdu taate garuu kashalabbee taate. Dhugaa qabaannaan garuu raafuu nyaatteetti jagna taatee jiraatta. Sigalee kanatu hir'ate. Goonni Oromoon hinuma jiru. Amma ummanni Wallaggaa anama unique ani Wallaggaa wanta ta'e jajuu miti. Ummanni Wallaggaa maal godhe? Ummanni Wallaggaa dubartiin bareedduun intala abbaan ishee warqee bitee gurratti ka'a. Gurratti ofirraa kutteetti qabee bitaa jetteetti wanni ta'a. Isheen jabbii tokko bakka kana. Inni sangaa lama qabu tokko gurgure. Qawween hidhannoon Wallagga keessatti waraanni hidhate qabeenya saba Oromooti. Qabeenya sana harkaan laannu. Caccabsinee duunee qawwee sana wajjin owwaalamna maleera. Onnee akkasiiti kan injifannoo namaa. Gujii keessatti akka kana. Orkot Shawaa keessatti. Waan akkasiiti jira. Kanaafi kashalabbeeni doomsuu barbaade. Kanammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo warra ta'e akka leencoo lataa fa'aa ishee qoshaashaa gatii hin qabne. Leencoo lataa seenaa qabdi isheen seenaa ishee maali? Gaafa asii Starling Kolleejjiidha barattee biyyatti galte. Olaantummaa iddoo qabachuudhaaf Ameerikaatti kan baradhee gale. Kanaaf galte. But they don't say no. Akka namaatti hojjetan hojii kennan. Qabsoo Oromooti kan qabsootti galee inni bara. Aangoo barbaade sana iddoo barbaade hin arganne. That's why he ran away. You don't have any political mission. Qabsoo kana keessa taa'anii immoo waan baay'ee hojjechaa turan. Yoo akka looterii qabsoon successful ta'e mataarra taa'u. Yoo inni ta'uudhaa baate immoo qabsicha gurguranii waa ittiin hojjetachuu. Sana hojjechaa turan. Achi keessaa baay'ee recruit namoota akka Sisayee Baatii fa'aa Leencoo Baatii namoota akkas akkasii kana walitti qabe. Leencoo eenyutu immoo ijaare. Atamma kuttee dhiyeessuu dandeessanii garuu haqqiin sitti I don't care. Sigalee an haqqiin haasa maalin waa'ee uumama icaat keessatti maaltu ture dhagaye boleessu. Seenaan sitti hima. Icaat jechuun Itoophiyaa ጭቁን ህዝቦች ትግል jedha. Eessarraa ka'e dhaloonni icaat sun dargi ጽሕፈት ቤት keessaa ka'e. Amma sanyii amma Leencoo Baatii ofiin jettu Leencoo Sisayee Ayyaaluu kun amma he tried to satisfy Abiy Prime Minister. Wanta ta'u hunduma qabsoo kaleessa jalqabamee Abiyyitu successfully iddoodhaan ga'ee jetti. He make him happy. Garaasaa ifan barbaadu hojjechaa jira. Qabsoon icaat maaltu ta'e? Gaafa waalellinfaa du'anii noo jedhan isaan. Caccabsineeti wanni kana qabsoo kana saba Oromoo ol kaasuu qabnaa jedhan. Kun orientation Taaddasee Birruu biraa kennameedha. Koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'a, Hayilee Fidaa fa'a. Oromoon tactically wanni haa ta'u malee bilisummaa Oromootti galmisaa jedhanii lafa kaa'an. Garuu dhagee namoonni hedduun amma waan tokko haasa'aa jiran waan beekuu qabu. Ani waaqa malee eenyuun sodaadha. Maaliin qabsoo Oromoo keessatti namni akka itti kufe kan lola irratti kufee jira. Kan utuu diinaajii walitti dhukaasu. Kan itummoo utuu waan tokko hin godhin kufee jira. Kana qabsaa jedhanii hin leellisinaa. Jennaan didan. Namoota guguddaa baay'een haasa'eera san. Dhugaadha kun jedhan. Anis dhugaadha. Yaadi kee likkiidhaan aan jedhan. Yes, I'm right. Maqaadhaanitti laga ce'uudhaaf. Amma Jawaar maal jetti? Baarootumsaa maaloo jetti kana odeessitii bara. Itti Wallaggaa brainstorming gochuudha. No, Wallaggaa is not right there. Baarootumsaa utuu dhukaasuu du'e. Baarootumsaa attamitti dargii keessaa bara. Jira Koloneel Mangistuun comrade baarootumsaa jedhama. Namni kuni obboleessa isaa wajjin he was antagonistic, socialist oriented, Christian oriented for the liberation of Oromia. Sana ture. Jarri waliin jaallatan. Utuu achi jiru nama meeqa jedhame. Tu baaroo achi jiru manni Oromoo. Kanaaf hundumtuu
Power argachuudhaaf waan formenti godhee achi keessa hojjetantu jira. Sentimentiin sun maalin inni gaafa hara keessatti ajjeefamu eenyu diina waraana wataadara dargitu ajjeese moo Somaaliitu ajjeese? No. One of his best friend at Sao University Tamari to name is ajjeese. Because there is issues between them. Kana osada rap ofi wari galasan is dubbatu sunis dubbatu gaafa fedhani enyuta gaafa fedhan jarra baga rakau gaafa akkas ta'u no fakti jiru dubbachuun barbaachisa. Ati leadership Oromoo ta'uu hin dandeessu jedhe he kill it. That's what happened. Somni ol fuune abaluu keenya maaloo keenya no. Itti naqee office of ajjeese. Waraana keessa ture namni. He was from Addis Ababa University da kan achi ture isa fuudhu. Har'a dhuftee ati nurratti akkas hin taatu. That's the point. Maalinni nama sodaatan, maalinni dhugaan dubban. Irra qabdee achi qabdee sobaani waliin laaqanii dhossaadhaan dubbachuun sun maalin? Kanaadha obboleessa koo. Inni lammataa immoo kana jechuu barbaadu har'a dhugaa irratti ejjennoo qabaachuu. Dhugaani sin sodaachisu. Dhugaadhaan innaa dubbattee dhugaan galma qabdi. Hin qallatti malee. Qabsoon Oromoodhaan raap ofii irra dibaa maaloo akkas godhee no. Leencoon illee contingency warra baaroo jirtu turan sanaadha. Sistemii sana hojjechaa jirti. Karaa ittiin aangoo ofii ishee fasleetii godhatte irratti baatu malee waa'ee dhimma Oromoo irraa dantaa tokko hin qabu. Sun yeroo dheeraadhaaf kan turedha. I remember Jaarraa Abbaa Gadaa Addis Ababaatti fuuteeti mana shayee tokko mana Islaamii mana fuulii tokko jira masgidii gad jallaa. It's very clean, wonderful. Baaroo achitti waamteeti leencoon Jaarraa Abbaa Gadaa achi geessite. Maal jettiin jedhan sitti fakkaata. Afaan isaatiin haasa'e Jaarraa Abbaa Gadaa. Dimookiraasii keessa waa arganna. Kanaaf micallisnee madeemna. Dargii hin hojjenna. Hoy kana dhiisaa maaloodhaa jedhu. Jaarraa Abbaa Gadaa kursii achitti ajjeemsanii iseeti. Abashaan dimookiraasiin beektu badii jedheen dhiisee baay'ee sokke. Dimookiraasii dhaama barbaachisu. Funyaan ishee dhoofte irraa argatta malee waan akkasiin jiru jedhee. Jarri bu'aa fadee. Keessa aangoo argannaan desseeta. Waan akkasiiti. Har'a siisaa iyyaalu sana hojjechaa jirti. Leencoo iyyaalu sana leencoo baatii sana hojjechaa jirti. Juwaar illee har'a amma gowwaan Oromoo maal jedha waa'ee Juwaar. Lammaa Magarsaa. Isheen halkan guyyaa waa'ee Lammaa Magarsaa haasofti. Juwaar keenya leenca keenya 2020 maaloo jedhanii sirbu. Juwaari morma kee asiin gadi si qala. Asii ollee miti. Tokko jarri. Lammaa Magarsaa Juwaar Abiy jarri tokko. They have a timetable. Bakka irratti negotiate godhanii seetadii godhan. Don't fool yourself. Kanuma kanan Oromoodhaan jedhu. Baay'ee fayyaa ta'e egaan daawwattoota keenyaa kan walii wajjiniin haasaa taasisaa jiru obbo Aagumaa Baayisaa Beeraa jedhamu as biyya Ameerikaa kana keessa kutaa Atlaantaa Joorjiyaa jiraatu. Egaa yaada jajjaboodha yaada isaan kaasaa jiranii yaada kanaaf egaa itti gaafatamuun isaanuma mataa isaaniiti. Miidiyaan ODM immoo waliigalatti nama hin ukkaamsu nama dubbachuu barbaadu nama yaada adda addaa qabu. Miidiyaan kun welcome jedha. Kottaa dubbadhaa, kottaa waliin mari'annaa, kottaa wal falminaa jedha waan ta'eef namooti yaada adda addaa qabdan siyaasa Oromoo keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessatti wanta clear out hin taane wanta qulqullaa'ee dhalootatti hin himamne mana keessaa gola keessaa qabdu yoo ta'e na dubbisaa. Isin falminaa walisin falmisiifna gara fuulduraatti obbo Aagumaa fa namoota ideoloojii yaada addaa isaa wajjiniin qabu walitti fideetan miidiyaa kana irratti wal falmisiis. Wal falmine jechuun wal ajjeefna jechuun miti. Wal balleessina jechuun miti. Mari'anneetu dhugaa jiru uummatatti dhiyeessinaa uummanni immoo abbaa murtiiti. Waan dubbannu kana hundumaatiif kan taa'ee nu daawwataa jiru kan bitaa mirgaa baa gala isaa hunda beeku uummaticha bal'aadha. Uummanni bal'aan kun ilaalee maaltu deemaa jira jedhee daawwattoota tokko ammas irra deebi'ee kanan sin gaafadhu nama abaaruu hin dhaqinaa nama arrabsuus hin dhaqinaa warri koomentii kennitanis hin dhamahinaa
akkas godhaa dhaggeeffadhaa dura isa jalqabaa steepii tokkoffaan dhaggeeffadhaa buusaa baasaa kijiba jettanii gaafa wantichi lakki yaanni namicha kanaa yaanni beekan kun yaanni Aagumaa kun dogoggora gaafa jettan immoo beekan waa dubbachuun barbaada nama akkasii sana naa dhiyeessi jedhaa walitti isin fideetan dubbanna jechaadha. Baay'een isa galateeffadha obbo Aagumaa amma kanarraa turuu hin barbaadu obbo Aagumaa siniin fiduu qofa utuu hin taane namoota obbo Aagumaadhaan faallaa yaadan sadarkaa yaadaatti jechuudha. Oromoomaaf Oromoo yaada adda addaa qabanii fideetan asirratti walan falmisiisaa walan nyaachisa. Isin yeroo sanaa teessanii daawwattuu gara fuulduraatti miidiyaan keenya kana booda miidiyaa cululuqaa callisee abbaa tokko kabajee ol baatee maaloo godhu miidiyaan ODM sanatti namanu miidiyaan ODM yaada adda addaa namni beekaniin faallaa ta'e akka dhufee beekanii wajjiniin taphatu isa akkasii barbaannaa. Baay'een si galateeffadha obbo Aagumaa. Gaaffii tokko. Na gaafadhu tole. Mee gurbaadheen gaddaa bantii yoo si danda'ame yoo inni na sodaatee dhufuudha naaf guyyaa tokko. Bantii fufaa. Bantii fufaa nama si sodaatu natti hin fakkaatu amma yeroo ammaa kana. Ati miidiyaa marraa gartaa fidatti homaa rakkoon hin jiru. Yoo waaqni jedhe torban har'aa kanattanii obbo Bantii kana paartii badhaadhinaarraa yookiin paartii biltiginnaa jedhamu dhiyoo kanarraa fi siin waliin siin falmisiisaa. Gurbaa isa alaabaa keenya booddee kaatee haasaa jiru sanas dhiyeessi yoo si danda'ame. Waa'ee alaabaa kanaan gaafadha. Tole innis dhiyaachuudhaaf waan sodaatu miti yeroo baay'ee isaanii yaada dhufanii miidiyaa irratti dubbachuu hin sodaatanii. Obbo Aagumaa sii fi nama tokko sii dabaleetanii obbo Koorsoo fi obbo Bantii sana walitti fideen torban dhufu isin mari'achiisa uummata keenya nu bashannansiistu nu barsiistu haa ta'u imaanaa kana nan fudhaa toleen siin jira obbo Aagumaa. Baay'ee hedduu galatoomii yeroo keenya laattee miidiyaa Oromoo miidiyaa ODM irratti dhuftee yaada kana dhiyeessuu keetiif hedduun galatoomi siin jira obbo Aagumaa. Thank you. Egaan daawwattoota keenyaa ammas sirbaa xumuraa Yoonis Abdullahi kan obbo Aagumaan filatanii wajjin turtii gaariin isiniin jedhaa nagaatti. Lokotia kakaitu, ya tenin dubra hondar nabi kane partu, ya tenin dubra hondar nabi kane partu. Da ida rampagatini, da ida rampagatini. Ya asyeta ganda natin jabakini